Oromiyaas bifa dabalatuun akka itti fufu Oromiyaan miidiyaa neetwork piroojeektii jennu san irratti dalaguutti seenne jechuu. Hoggaa waan kana dalaynu irra caalaan isaanii ijoollee joornaalistii fi ijoollee injiinarootaatiitu waa dalagaa ture jechuu. Maallaqa hoo jennaan maallaqa Oromoo irraa fuuna jenne. Hanga ammaa waan dalayne keessatti magaalaa 14 dhayne qarshii 300 fi 67 walitti qabannee jirra jechuu. Siid fandiin barbaachisu 500 keessa hanga tokko achi siine malleen ol dabaluu agarraan dameen kun miliyoona tokkotti na jala ol siise dameen na jala hambaa tokko ol siise dan olmaan siise Oromoo tanarra deeme. Tokko kan miidiyaati. Kan lammataa bakka dhaynu hundatti manguddoon tuni Oromoo baati. Manguddoo akka obbo Abarraa kana akka obbo Jailuu kana hedduudha agarra. Wanni isaan jedhanii tokko isin arguu keenyatti gammanne lammata bakka hangayaa jedhan. Kana Tegeste yookiin Jawaar yookiin Abdii Fiixee yookiin Mahammed kophaatti waan addaan gahan miti. Tokko dargaggoonni hoogganni lafaa dhufaa lafaa cufaa ka amma ol bahaa jiru kun eenyu inni kaja'usan sabni beekuu qaba itiifis ol beekuu qaba. Lammata dargaggoon kun walii hidhame dalagaa yookiin immoo piroojeektii tokko tokko irratti dalaguudhaan aadaa wajjin dalaguudha. Aadaa waan takka eegalee through collective action yookiin immoo dalagaa walootiin bakkaan geessuudhaa barachuu qaba.